nageessi eeggatu rabbi nu haa taasisu. Biyya tanatti bahaadihatti rabbi nagee nu haa godhu. Warra misoomaan guddatu nu haa godhu. Warra fakkii ta'u nu haa godhu. Waa dhabaa fi wal dhaba rabbi nurra haa qabu. Ka ijaan nu deemu ija haa qabu. Ka miilaan nu deemu miila isa haa qabu. Ka sommiin nu surriin nu deemu surrii isa haa qabu. Cilee bishaan buute isaan haa godhu. Warra misooma keenyan feene rabbi nurra haa qabu. Guyyaa irraa kana akkanatti miidhagdanii guyyaa seena qabeessa sagantaa guddaa kanarratti argamtanii nuus miidheessitanii misooma badhaadhinni fidu qalbii fi garaa guutuudhaan onneen lapheen fudhattanii paartiin itti bu'ee biyya kana naa jijjiiru jiruu fi injifannoo kiyya jettanii akkana baatanii waan sagantaa kana kabajanii argamtaniif irra deebi'ee anaa dhufuun isiniin jaa. Guyyaan kun guyyaa addaati. Injifannoo addaa kan itti galmaa'e gaafiin uummata Harargee seenaa biyya kanaa keessatti deebi'ee hin beekne kan uummanni keenya yeroo yeroon gaafatu bakka bu'oonni isaa sadarkaa mootummaa sadarkaadhaan jiranitti gaafachaa turan. Deebii dhabee waggoottan dheeraaf ture arra deebii itti argate badhaadhinni immoo ilmoo keessanii fi lafee fi dhiiga keessaniin paartii hundaa'ee fi mootummaa hundaa'ee ta'uu isaa kan ittiin mirkaneesse waan ta'eef baga gammadanii isiniin jaa. Inni kunis magaalaan Awwadaay, magaalaan Haramaayaa, magaalaan Addeellee hanga Dhangaggootti magaalaa Maayaa jedhamtee magaalaa guddittii Oromoonni keessatti walitti qabamanii daldalaa fi misooma guddaa keessatti gaggeeffatanii biyyaaf fakkeenya ta'an taatee waan hundoofteef gammachuu guddaa nutti dhaga'amee fi akkasumas uummata keenyaan baga gammaddan isiniin jala. Kabajamtoota, jaalatamtoota, uummata magaalaa Awwadaay akkasumas jiraattota naannawa magaalaa Awwadaay jiraattan waggoottan 27 darban gidiraa fi dheebuu misoomaa cunqursaa gadi fagaate keessa akka turtanii fi kana dura dhaabbattanii absooftanii jijjiiramni guddaan akka dhufuuf aarsaa barbaachisuun kafaltanii jirtu. Aarsaan isin kafaltan jijjiirama waggoottan lamaan magaalaa Awwadaayitti dhufe kanaaf bu'uura kan ta'e waan ta'eef jijjiiramni kun ammoo magaalaa Awwadaayitti badhaadhinni maal akka ta'e mallattoo badhaadhinaa ta'ee kan mul'ate ta'uu isaatiif baga gammaddan. Guyyaan har'aa mallattoo badhaadhinaa kan ta'e daandiin aspaaltii seenaa magaaloo godina keenyaa fi seenaa magaalota Oromiyaa keessatti magaalota sadarkaa aanaatiin bulan keessatti hojjetamee kan hin beekne birrii magaalaan keenya galii isii sabbata uummata keenyaa irraa sassaabde birrii miiliyoona 877 fi 500,000 oliin aspaaltiin kiiloomeetira 2.4 yeroo tokkotti konkolaattota 4 keessummeessuu danda'uu fi rakkoo daandii magaalaa Awwadaay
bu'uurarraa furuudhaan daandii imaltoota biyyaatiif illee furmaataa fi hafuura baafatate guyyaattiin jalqabsiisnu waan ta'eef baga gammaddan baga abbaa injifannoo kanaa taatan isin jechuun barbaade. Badhaadhinni waan guddaa yaada, waan guddaa hojjeta. Kunis ta'uu isaa kan ittiin mirkaneessa Awwadaay ummata ishii wajjin ta'uudhaan badhaadhinni waan guddaa yaadee waan guddaa hojjechuu isaa ummata isaarraa yeroo gabaabaa keessatti rakkoo bu'uura gadi fageeffate buqqisuu akka danda'u kan ittiin mirkaneesse ta'uu isaa asumaan isin hubachiisuun barbaada. Akka bulchatti bulchaa guutuu ummataa ta'uudhaan intala Afran Qalloo injifannoo gurguddaa godina kanatti galmeessite kabajaan akkanaa geeffatanii isin afeera. Maayaa jedhamuun sadarkaa naannoo Oromiyaatti magaalaa muummee taatee akka caaseeffamtu sagalee guutuun mootummaan naannoo Oromiyaa isin raggaasisuu keessaniif baga gammaddan baga gammannee baga asin geessan jechuun barbaada. Guyyaan kun gammachuu guddaan nan dhageeffama. Waggaa 27 guutuu sadarkaa godinaatti buluu qabnu sadarkaa naannoo Oromiyaatti buluu qabna. Caaseeffamni nuu guddachuu qaba. Tajaajilli uummataa si'ataa saffisaa nuu kennuu qaba jettanii hadheeffattanii qabsaa'aa turtan. Gaafiin keessan gaafa muummee ministeera abbichuun abbaa gadaa bulu keessatti isin deebi'uun isaa kun onnee guutuun Oromoon gaafii gaafatte akka deebi'uuf namatti agarsiisa waan ta'eef irra deebi'ee ammaas baga gammaddan baga gammanne isin jechuun barbaada. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa ba'aa Oromiyaatti magaalaa guddoo fi bal'oo ijaaruuf murteesse kun aantummaa fi quuqama hawaasa isaaf qabu kan agarsiisu waan ta'eef fuuldura keessanitti dhaabbadhee bakka bu'aa hooggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa maqaa keessaniin irra deebi'ee galatoomfachuun barbaada. Inni kan gammachuu lammaffaa kan abjuu namatti ta'u yoo dubbatan amanuun nama dhibu aanaa cinaaksan aladdaa 54 kan qabdu lafti isii laalee guddoo ummata godina Harargee Ba'aa fuudhuu dandeessu ummanni keenya wareegama guddaa itti kafalee lafa san tiiksee asiin eegee azammoo aanaa lama taatee hundooytee baga gammaddan baga gammanne isin jechuun barbaada. Magaalonni keenya haalatti ijaarame wiirtuu tajaajila hunda galeessa akka taatu bu'uuraalee misoomaa gahaa qabaachuu murteessaadha. Daandiin ispaartiin guyyaa magaalaa Awwadaayitti jalqabsiisu qaama hegeree magaalaa bareedduu ammayyooftuu lammiileef mijooftuu taate akka uumamtu gahee guddaa qaba. Akkuma dhugaa waliigalaatti daandii sochii hawaasa dinagdee tasgabbeessuuf kan ibsamudha. Innis oomishaa fi gabayaa hojjetaa fi barataa fi manneen barnootaa dhukkubsataa fi dhaabbilee fayyaa wal qunnamsiisuuf hundaaf murteessaadha. Addatti immoo magaalaan Awwadaay handhuura dinagdee wiirtuu bittaa gurgurtaa Jimaa daandii tokko qofaan kan tajaajilamtu. Hiikkoon ispaartiin kun qabu hiikoo guddaadha. Kanaaf ispaartiin kun gizee hojjetamu rakkoo dinagdee hawaasaa magaalaa kanaa kan furu waan ta'eef keessaafuu baajanni kun sadarkaa federaalaa takkaa naannoo godinaa kan gabbu'e osoo hin ta'in tajaajila isin kennitan galii keessaniin kan hojjetamu waan ta'eef akkanumatti hooggansa magaalaa Awwadaay hojjettoota magaalaa Awwadaay hawaasa magaalaa Awwadaay irra deebi'ee baay'een isin galatoomfachuu barbaada. Dhimmoonni ijoo guddina magaalaa kanaa danqaa keessatti hanqinni daandii isa hangafa. Bulchiinsi magaalaa keessatti dalagaa imaltoota jiraattota mudachaa ture kanneen hubannoo keessa galchuudhaan rakkoo kana furuuf carraaqqii gochaa turtan jajjabeeffamuu qabu. Kanaaf irra deebi'ee keessaafuu ummata magaalaa Awwadaay aantummaa fi quuqama isin qabdan jaalala biyyaatiif qabdan onnee gootummaa fi oromummaa qabdaniin magaalaa kana jijjiiruu keessatti gahee guddaa qabdan. Waggoota lamaan kana keessa qofa piroojeektii akka biyyaatti fakkeenyummaa guddaa qabdu naannoon Oromiyaa ragaa baatu
federaalizii ragaa bahu hedduu hojjettan. Kan ammoo kan godhuu danda'e misoomaaf dheebuu isin qabdanii fi hooggansa tarsiimaa isin qabdanii fi ijoollee teessan dargaggeessa qeerroon jaalala biyyaaf qaban gumaacha guddaa kan gumaachan waan ta'eef isin dura dhaabbadhee dargaggeessaas hawaasaas hooggansaas irra deebi'ee baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada. Kana waa malee miti kan hin jedhu waggaa 3 dura magaalaa Awwadaa keessatti rakkoo nageenyaa qormaata hedduu keessa dabarre. Rakkoo sanirraa baranneeti fuulli keenya nageenya keessan eeggachaa misooma keessan hojjechaa rakkoo hawaasaa furuuf keessaafuu dargaggeessi keessan imaaxaan jaalamee hojii misooma bu'uuraa gurguddaa fakkeenyummaa qabu keessaafuu qulqullinaanis yeroon xumuruunis kan hojjechaa ture. Isaanii waan ta'eef ammas dargaggeessa imaaxaan jaalamee fi nageenya naannoo isaanii eege irra deebi'ee maqaa kootii fi maqaa bulchiinsa godina Harargeetii fi maqaa Oromiyaatiin irra deebi'eetiin galatoonfachuu barbaada. Kanaaf kana qofa osoo hin ta'in hawaasni bulchiinsa magaalaa Awwadaa milkaa'ina piroojeektii kanaatiif deeggarsa barbaachisu hunda gumaachitanii qulqullinaan yeroodhaan xumuramee tajaajila akka kan deeggarsa keessan abbaa piroojeektii hojjetus haa ta'u akkanumatti hooggantoota bulchiinsa magaalaa Awwadaa wajjin taatanii dirqama keessan akka baatan waamicha koo isinii dabarsa deebi'ee. Kanaaf hojiin hanga ammaa hojjenne jalqabbii malee xumuraa miti. Gaafiin keessan guddaadha nuuf gala. Gaafii bishaanii qabdan, gaafii mana barnootaa qabdan, gaafii hospitaalaa qabdan, gaafii gabaa jimaa walitti hidhamiinsa guddaa qabdan nuuf gala. Kana hunda qabsoo gitaatiin akka hiiknu hin shakkinaa yeroo gabaabaa keessatti gaafii isin gaafattan hunda mootummaa naannoo Oromiyaatii wajjin wal dubbannee falatti kenninaa magaalaa Afranqaroo Biiftuu Bahaa ammaan booda dorgommiinis Adaamaa Shaggar kan kana fakkaatu wajjin akka ta'e hubattanii qabsoon haa hojjennu. Magaalaa kana haa misoomsinu. Ammaan booda as ta'anii Shaggar hawwoo osoo hin ta'in as ta'anii Finfinnee hawwoo osoo hin ta'in as ta'anii Adaamaa hawwoo osoo hin ta'in magaalaa Maayaa hawwuu qabanii invest godhuu qabanii dhufanii irratti hojjechuu qaban kan jedhu dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Itti aansuudhaan abbootii qabeenyaa gurguddaa qabna kan biyya adda addaa keessa jiru kan invest godhu kan biliyoona qabu godinni keenyaas misoomuu qaba waan ta'eef takka fuula isaa gama aanaa cinaaksan akka deebisu waamicha dabarsa. Maaliif bu'uuraalee misoomaa qabnaa, dachii qabnaa, gootota biyya isaatiif wareegama kafalu qabna waan ta'eef dargaggeessinis abbootiin qabeenyaatiis hayyuunis waliin taanee naannoo cinaaksanii fi naannoo horsiisee bulaa rakkoo isaanii wajjin haa qooddan kan jedhu irra deebi'ee isin gaafadhaa. Baay'een isin jaaladhaa, baay'een isin kabajaa, gaafii keessanii dhiyeetii hanga baattiin badhaadhinaa jiru kan jedhu isin deebisaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Abbootii gadaa keenya, abbootii amantaa, haawwanii fi dargaggoota keenya hunda guyyaa har'aa miseensonni paarlaamaa 10 kan ta'an isin gidduutti argamnee gammachuu keessan qooddachuu keenyaaf hedduu gammannee baga waliin gammannee baga gammaddan jechuun barbaada. Awwadaay waa hedduudhaan beekamti. Moodeeliidha. Naannoo kana qofa odoo hin ta'in sadarkaa biyyaattis beekumtii guddaa qabdi. Biraandii taatee jirti. Walitti qindaa'uudhaan hojii misoomaa sadarkaa adda addaatti hojjechaa jira. Kana nuti akka miseensota paarlaamaatti bakka bu'oonni godina Harargee Bahaa kan taane baay'ee dinqisiifannaa isin deeggaruufis qophiidha.